amma lafa barbaadeetu namticha tokkotu naa bilbilaam sila roomati utuu waggaa kee amma kana guutee jechuudha too gaddaman ta'e dheengadda siin jedhaa siin barreen gaddaa jechuudha namtichi naa bilbilee utuma lafa barbaannu inni ilaal kuma dhibba torba inni ilaal tokko tuqaa lame akka nama durii maatirikii yeroo kufan fidanii tokko tuqaa afur amma tokko tuqaa shan amma lama tuqaa shan ol guddachaa ma deeme utuma barbaannu hin baane egaa magaalaadhaa baanee akkas immoo bakkee keessa yeroo gaafannu warshaa abaaboo wayiin argee achuma lixnee abbaa masanas immoo lafa barbaada tureen achuma keessaa sadii fuudheen maaliifan isheef tokko kenneen obboleessi ishees immoo yoo barbaade fudhatee deemuu danda'a hiriyyaasaafis kennuu danda'a kana immoo tokko fideen dhufee jechuudha achi akkas kanaaf lafuma warshaa abaaboo keessaan buqqisee fide malee waan biraa baga dhalatte jechuudha.